ማን ፈቅዶ ልናቅፋት ምን ትሄደው? ቆይ አንተ ሳታስፈቅድ በነፃ መስቲካምጡ የኔ ቤት ደህና ነሽ? ጥሩ ልጅ ነው ልጁ? ጥሩ ነው? ተዝናኑ። ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ። መልካም ጊዜ። شرفه إمامة ديناجي هارا إثيوبيا ده هنيا كرباستين هو الكبته شرفني مالك يسجرا أمن تنا إيجا قرت إنسان سامباسا نيجافا سنتي هدو دبلة جتوران نموت هدو برتي رفاتو قدا ومتوره أما يو أجهزتو دولار شنجهان دبلة تجرا جتورا مي يجولم بيوت عربا كنا كيس جرتا جتورا شرفني ميكان جرا حال أما كيس جروا كمي كجرو فيديو دينجا دسين هو جدا كيس تلين نمون ندون كومنتي نجافا شاتورتا أكادم فيديو كبابا دكتور أبي نموت والجارة تلمي ونين داب بتاعي فسوكرا دي مورجينانين ماستيكا كنني في بردا برورا جتورا كان سوشيال ميديا كنا رتي هدو تاكا بفقوساتين ساتو ajanda guddaa ta'e ture keessattuu waa'ee milishaa dheengaddaa dirqama namoota wal dhungachiisan tumaati wal dhungachiisanii saniin wal bira kaanii namoonni hedduun irratti kan hojjetaa turan jechuudha keessattuu karaa TikTokiin asirratti illee yaadaan qabaan abduu moobaayila biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira mee jalqaba irratti waa'ee muuvii maastikaa kennuu kanarrattiin yaada xiqqoo takka dabarfadheeti yaada xiqqoo takka dubbadheetiin bira dabraa ani muuviidhaan Dr. Abiy hojjetu keessaa inni kun naaf ta'eeti jira waan fedheef haa godhu inni fedhu ajanda rafa godhu fedhu waan barbaadeef waa godhu naaf ta'ee jira jechuun muuviidhaan gaggabaabaa akkanaa kana ni hojjeta hedduminaan Dr. Abiy jechuun itti beeka bakka kana jechuun ajandaa waan akkanaa didiqqoo akkana taran nama shawwantuu ni beeka jechuudha garuu naaf ta'eeti jira jechuudhaan maaliif ennaan fakkeenyaaf namni tokko waan fedhe hojjetuun mirga san boodaan ammoo namni kun safuu aadaa duudhaa kaleessa ittiin guddanne cabsee namni kun aadaa fi duudhaa gartee amantiidhaa cabsee namni kun aadaa fi duudhaa naannoodhaa cabse ka jedhu achi boodaan isteeppii biraati jechuudha keessattuu milishaa fakkeenyaaf amma namoonni hedduun bar namni har'aan tanaa osoo ati dubbanayyuu galaaf jechuudha milishaa dirqamaan akkamitti gartee asitti waliin dhaabbatan jedhee qeerrotti takkaa fi qeerroo tokko ka waliin dhaabbatu miidiyaa irratti baasee jilbiiffachiisee uleedhaan yeroo wal dhungachiisu dhiyeenya kana viidiyoo illee isiniif hojjedhee ture jechuudha namni hedduun sanii wal bira fidaniitiin kan Dr. Abiy kan agarsiisaa jiran jechuudha milishaa ta'u poolisii illee ta'u kan fakkeenyaaf Arsii keessatti akkas godhan sunneen isa kanarraa maal hubatan laata jarri sunniin akka gartee gorsa yookiin ammoo akka namni waan akkasiin hojjanne aadaa fi su duudhaa naannoodhaa yookiin kan gartee hawaasaa eeguu fi ijoolleen tun hawaasa keessaa baate jechuun fakkeenyaaf milishaan kun hawaasa keessaa ba'e hawaasaaf yaada akkasaa jennu jechuun akkasii laakaame hawaasa keessaa ba'e haa jennu osoo ta'e loleenii gorsee uleedhaan dha'ee kaameeraa duubatti akkasitti gara manaa geessa ture jechuudha akkasan hin taane akkasan dhisuu barbaade moo fakkeenyaaf Dr. Abiy kan inni kenneef kun paarkii keessa kan dhaabbatani warra magaalaati yookiin ammoo gartee Addis Ababeedha Xooxxootti kun taa'ame paarkii akkasiitti kun taa'ame Oromoon diqqaatuu qabaadha moo maaliin laalama waan meeqachuu dandeenya jechuudha keessatti if ilaala waan isin Oromoo godhaatiin jirtan jechuudha isin mochuun halaqama keessanirraa laala liqaan barba keessanirraa laala waan isin Oromoodhaaf akkatti isin moo wal dhungachuu Oromoon lama fakkeenyaaf inni bar aadaa fi duudhaa amantiidhaa kan aadaa hawaasaa inni sun akkuma jiru ta'ee jechuu kiyya beeke wal dhungatuudhaaf yookiin ka duuraa fi dardari tokko waliin dhaabbatullee ilaalcha shanee qaba akkasiidha akka milishaa Oromootti yookiin ammoo akka bulchiinsa Oromiyaatti akkasiidha kanaafuu halaqama keessanirraa laala jecha kenna osoo hin taane jechuudha hedduu takana gammachiise abbichuun ka isa kana godhu jechuudha muuviidhaan gaggabaabaa akkana kana hedduu hojjeta Dr. Abiy guyyaarraa facaasan akkana kana jechuudha muuvii babbareedaa gaggabaabaa kana hedduu facaasan ani inni kun sirriitti naaf ta'ee jira jechuudha kanaafuu waan akkana miidiyaa irratti bahuun waan bareedaadha jedheetti yaada abbichuun haa galatoomuu waan barbaadeef iyyuu haa hojjetu tole hayyee waa'ee sharafaati dhiheenya kana eega gartee imaammata haaraa Itoophiyaan jaarraa kana keessatti yeroo duraadhaatii fi eega imaammata haaraa diinagdeedha kan jedhu kan Itoophiyaan baafte kan sharafa biyyoota alaa ol kaasuudha akkasuma mallaqa Itoophiyaadhaa gadi buusuu kanarratti namu yaada adda addaa hedduu ajandaa guddaa ta'e jira dhuguma dhimma jiruu fi jireenyaati dhimma gartee fakkeenyaaf jiraatuudhaaf jiraatu dhabuudhaati wanti kun waan jireenya mallaqaadhaatiin wal qabatuudha waan jireenya gartee qotee bulaadhaatiin wal qabatu waan ta'eef jechuudha nama gartee lammii biyya sanii dhalataa biyya sanii jedhame kamiifiyyuu waan ajandaa ta'uudha malee jechuudha duuba kanaafuu haala adda addaati asirratti nuti akkanumatti yaada amma fakkeenyaaf keessattuu amma waa'ee sharafaatiin wal qabatee isin agarsiisuudhaaf akkasuma gartee akka nama tokkotti yaada kiyya isin ibsuudhaaf malee kana waan hayyoonni diinagdeedhaa keessattuu hayyoonni waa'ee kanaa irratti ogummaa qaban karaa siyaasaatiin dhiibbaa maalii qaba hayyoota siyaasaa karaa diinagdeetiidhaan faayidaa akkam qaba siyaasaa akkam qaba ka jedhu hayyootatu irraa dubbataatiin jirallee dubbataati jiran jechuudha ka yaada hayyoota yoo laalle irra guddaan isaanii wanni kun sirrii miti akka sadarkaa Itoophiyaan amma keessa jirtuudhaatitti kan jedhudha haa ta'uti ammoo wanni kun
harka micciirraadhaan waan dhufee ka jiru jechuun dirqamatti addunyaatu dirqisiisedha waan kan addunyaan dirqisiisuu isaa barre wanni kun isaan ibsanii fakkeenyaaf Itoophiyaan ibsa baaftee jechuudha jalqaba irratti kun yaada sirriitii ni deeggaraa jajjabaadhaa abshiir isin faana jirra ka jedhan Ameerikaadhaa fi Ingiliizi jalqaba irratti hatattabaatti Itoophiyaatti aansee kagartee baga gammaddan jedhanii jechuun amma fakkeenyaaf biyya keessa miidiyaan biyya keessaa baga gammaddaniidhaan himaa jiraami akkasumatti baga gammaddanii ka jechuudhaan ibsa isaaniitti aansee ka baasee Ameerikaadhaa fi Ingiliizi jechuudha jechuun kun addunyaadhaaf warra gartee biyya tana biyya ofii jechuun misoomsanii dabranii addunyaa tana guutuu irraa misoomuu barbaadaniidhaa fi faayidaadha. Kanaafuu ammoo gara kaaniin ammoo liqii baankii addunyaa wanti jedhamu kun kan gartee biyyoota badhaadhaan kanaati irra guddaa waan ta'eef akkasuma gartee investoroonni illee isaanii waan ta'eef isaan ni fayyadaadha. Isaantu waan kana harka micciire keessattuu IMF fakkeenyaaf liqii kennuudhaaf ulaagaan inni kaahee akka ol kaasan kan jedhu sababoota kanaati. Wanni kun akka natti fakkaatutti ani dirqamaan natti fakkaata jechuun mallaqa kana liqii kana argatuudhaaf fakkeenyaaf yoo biyyi liqii sanii ala jiraatu hin dandeenye yoo fakkeenyaaf jechuun mallaqa san yoo liqii argatan malee jiraatu hin dandeenye yookiin amma as keessa kennatu jira liqiitu jiraami liqii sanii ala jiraatu hin danda'a yoo ta'e ulaagaa isaan jiran san guutuun dirqama jedheeti yaada. Hayyoonni akkaataa diinagdee Itoophiyaan amma keessa jirtuudhaaf waa'ee nageenyaatiin wal qabate ammatti biyyi suni faayidaa hin qabu keessattuu guddaa warra gadiidhaa miidhaa mootummoonni nama dura dabran keessattuu gartee yeroo yaadi keessallee mallasilleen kanaaf dideedha. Namoota miskiina waa gartee yookiin gurguranii doolaara argatuu hin dandeenye kan gartee alarraa waa galchuu maal osoo hin taane namoota galii xixiqqaa argatan hojjetaa mootummaa irraa qabee fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa yoo fudhanne mindaan isaaf dabalamu ni beektan biyya san 1,000 yookiin 500 jechuudha sanuun dabalama laata 1,000 yookiin 500 mee 2,000 haa goonu ammoo kallattii gartee qaaloominsa jireenyaadhaa itti fayyadama gartee waan hundaa kan nyaataa dhugaatiidhaatiin wal qabatee wanni as keessatti dabaluudhaaf deemu fagootti jechuudha. Amman tanayyuu kun sadarkaa doolaarri gahanii agarra wanni hundi doolaaraan fakkeenyaaf alarraa meeshaan kagalu wanni hundi alarraa kagaluun doolaaraan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoota harka qalleeyyii gadi miidhaa irra guddaa ogeeyyiin waan kanallee kanaadha kan isaan jechaatiin jiran jechuudha. Walumaa galatti duuba amma hayyoonni diinagdeedhaa warri gartee faayidaa qaba jedhaniitiin jiru fakkeenyaaf akka biyyoota biroo keessatti waan akkana kun gartee hojiirra oolaa jira waan amma duratti yeroo dheeraadha godhamu maletu amma godhame bareedaadha warri jedhaniitiin gartee akkasitti xiinxallaa jiran jiru ogeeyyoonni diinagdeedhaa jechuudha. Irra hedduun isaanii ammoo kun biyyattiidhaaf balaa guddaadha uummata biyya saniitiif miidhama guddaadha raafama guddaadha kan jedhudha kan isaan jechaatiin jiran jechuudha. Tole ayyee kara sharafaa kan tas deebina viidiyoo dheengadda isin waraabe keessatti doolaarri 76 jedheetiin jechuun 7,700 jechuu barbaade 76 gatii doolaara 776 doolaarri 7,700 ture gaafa dheengadda har'a mana mariitiin illee murtaa'ee jira sumaanoo jechuudha mana mariitiin illee raggaasifameeti jira jechuudha. Walumaa galatti amma kuni raggaasifamee hojiirratti bobba'ameeti jira isin jechuu barbaadeeti. Wongora akkana kanneen nu mudu wongora 7 jennee 70 jechuun 8 jennee 80 jechuun abdii jennee Muhammad jechuun ima jira waan akkana kun dhiifama. Nama ajaa'ibsiisu garamee zirzirii sharafa kanatti sochiin dabarre markaatoo keessa Finfinnee keessa irraa namoota achi keessa jiran hedduu isaanii akkaan gaafadhetti namni meeshaa manaa qabu gurguraan jiru jedhama. Dheengadda fakkeenyaaf mallaa keessan jarjartanii ergina waan jiru waan akkasiin illee isiniif maxxansee ture namoonni gartee biyyoota namaa kana keessa jirtan jechuudha. Markaatoo keessa namni meeshaa manaa qabu kana qaaleffatuudhaa fi hin qabu qofa gurguraa jira jedhama. Kan ammoo mootummaan callisee hin laala jedheetiin hin yaadu. Haa ta'uti amman tan ammoo namni meeshaa hin qabu gurguraa jira. Maaliif raafama gartee gabayaadha kana qaaleffatee gurguratuudhaaf jechuudha. Biyyattiin amman tana raafama guddaa keessa jirti jechuudha. Haga baatii takka lamaatitti keessattuu wanni kun rakkoo guddaadha jedheetiin yaada. Tokkoffaa namni gartee wanni kun waan haaraa waan guddaadha wal hin barreeni. Kara kaaniin ammoo as keessa naggaadeen nama hatuu barbaaddi namni waa gurguratu tirfii guddaa barbaada akkuma isin beektan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu haala akkanatu jechuudha biyya keessa raafama guddaa jira sodaa guddatu jira jechuudha. Kara yaada dhuunfaa kiyyaatitti an biyya ollaa kennaa Keeniyaa keessatti kan hin arge. Gabayaa gurraacha waan jedhame kun jiru fakkeenyaaf amma imaammata kana keessatti kan isaan labsanis gabayaa gurraacha waan jedhamu kana tokkoffaa kana balleessuudha. Sochiin sharafa kana akkaataa gabayaatiin socho'aa malee akkaataa baankiitiin mitiidha kan isaan jedhan jechuudha. Kana jechuun waan gartee gabayaa gurraacha jedhamu san balleessanii akka gartee doolaara namni hundinuu namni dhuunfaatis akkasuma gartee baankiileen hundinuu akkasitti akka sochoosuufidha. Kanaafuu ani isa kana akka nama tokkootti ka ogeeyyotaaf dhiifnaa beeke. Sirriidha jedheetii yaadaan jechuun waan bareedaadha jedheetii yaada fuula duraaf fakkeenyaaf biyya ollaa teennaa Keeniyaa kana keessa gabayaa gurraacha wanni jedhamu hin jiru doolaara gartee seeraa ala jedhamee timmaa qabatee deemta namni siin jedhu hin jiru gadi baatee suuqii barbaaddeerra namni hundi gartee hin naggadaa siif sharafaa
mallaqa Itoophiyaa dabalatee doolaara dabalatee guutuu mallaqa addunyaa kana hunda bakka barbaadetti gadi baatee gartee sharafattaa biyya keenyatti bar doolaaruma 500,000 takka uus harkatti argana kam kotorbaandiidha bakka inni hidhamtaa iyyuu bar mallaqa san dhabuu qofa inni hidhamtaa akkas ture mire gabayaa gurraacha waan jedhamu kanaan wal qabatee jechuu hiyya amman tan ammoo waan san hambisuudhaaf namni gartee biyya biraatti irraa dhufee mallaqa qabateetiin akka barbaadeettiin socho'uudhaaf karaa kanneen gabayaa bilisaa jedhanii fakkeenyaaf ibsa isaanii keessa dhageeffadhaa isinis kanaadha kaniin argachuudha kuni ani fuula duraaf amman tana yoo nama miidhellee ammoo wanni tokkottiin miskiina namoota gartee fakkeenyaa fi dhugaa namni biyya keenyaa parsantii 80 qotee bulaadha nama gartee yookiin gara alaatti yookiin doolaara araan argandee akkuma reefu jenna hojjetaa mootummaa dabalatee namoota harka qalleeyyii kanaa fi miidhaa guddaadha jedheeti yaada. Kasanirraa hafee naggaadeedhaaf akkasuma gartee karaa bilisa akkuma isaan jedhan kan namni bilisaan gartee keessa socho'uudhaa fi waanuma bareeda jedheeti yaada. Akkaataa gartee amma keenya keessa bareetu yoo feete mana baankiidhaa seentee jechuudha akaawuntii feetu doolaaraan banatta feetu mallaqa biyyaatiin banatta jechuudha. Malleen ummaan addunyaa kanaa gartee kan keenya keessatti gadi baatee bakka hundatti sharafanne hin jiru jechuudha. Ammoo keenyaan nagaa qabdi diinagdeen isii akkasuma wadaba qabdi waan hundaan iyyuu jechuudha. Keenyaan Afrikaa kana keessaa biyya akka malee badhaate jechuudha. Biyya keenya san keessatti osoo gartee fakkeenyaa fi kanaa miti mallaqa amma liqiidhaan argatan kana osoo tola argatan amma kana wallaala tokkotti jechuudha kun ogeessa diinagdeeti siyaasa miti anaati illee tilmaamuu dandeenya jechuudha hanga gartee fakkeenyaa fi faannoo balleessina shaannee balleessina jedhanii keessattuu mallaqa liqeeffatame kana yoo xiyyiitiidhaan bitachuu deeman dirooniidhaan bitachuudha deemanii abadan badhaadhinni numan dhufne jechuudha. Ana qofatu gartee biyya kana akkas godhuu qabaadhaan abadan badhaadhinni numan dhufne jechuudha. Yoo mallaqa liqeeffatan kana addunyaan akkuma amma gartee harka micciirtee akka nu jennetti firii gabayaa godhaa jette kanatti yoo harka micciirtee araara buustee maashaallah waan bareedaadha jedheeti yaada jechuun miidhaan liqiidhaa sun akkuma jiru tahee jechuu biyyaaf garuu biyya san keessa haga rasaasa dhukaasuudhaaf yookiin ammoo gartee investara biyya keessa san keessatti hojjetuu hin dandeenyetti investara alaa dhufuu miti qotee bulaan gabbahee ooruu isaa qotachuu godina meeqa biyya san keessatti fakkeenyaaf godinni meeqa gadi bahee ooruu isaa qotachuu hin danda'u jechuudha. Biyyi sun ammoo parsantiin 80 meeqa qonna irratti jedhameeti jira. Yoo meeshaa waraanaadhaatiin bitachuudhaaf shanee yeroo dhumaatiif barbadeessine faannoo yeroo dhumaatiif barbadeessineedhaan kan itti fuufamu taate faayidaan jira jedheetiin hin yaadu akka nama tokkootti isin jechuu barbaadeeti. Kasanirraa hafee karaa gabayaa bilisaa godhuu waan jedhamu san irratti waan durii gartee fakkeenyaaf maaliif ennaan barama gabayaa gurraacha kan jedhamu san namni itti fayyadamaatiin ture wayyaaneedha bar namni gabayaa gurraacha waan jedhamu san itti fayyadamaatiin ture wayyaaneedha. Gara kaaniin kotorbaandii qabne jedhanii nama tokkocha gartee ka kintaalaan gartee miiliyoona meeqaan deemu doolaara qabne miiliyoona hagana qabne tirmiti nagarre bara kotorbaandii nama miiliyoona karaa seeraalaatiin daddabarsuudhaaf akkas godhuudhaaf jechuudha amman tana karaa seeraalaatiin mallaqa dabarsuu hin dandaachuu kiyyaa miti poolisiin seerri numa jira ammallee akkaataa mallaqa itti to'atamu jechuudha garuu wanni suni hafuuni gabayaa bilisaa ta'ee gartee akka feetetti naggaadeen akka barbaadetti mallaqa argatu ammoo mallaqa Itoophiyaa caala barbaaduun doolaara barbaaduun yoo dhufte hagam jira akkam ta'amu deema ka jiru sun akkuma biraatti jechuun mallan Itoophiyaa sun baala ta'e barammayyuu ka qoosaadhaaf agarsiisan akka mallaqa Somaaleetti namni tokko fakkeenyaaf laaqana nyaatuudhaaf yookiin faxara nyaatuudhaaf madaabaratti naqee deemuu ni qaba mallaqa Itoophiyaa faayidaa dhabee jira kaammayyuu namni bar fakkeenyaaf jum'ata dabre kana agartee biiliyoona takka baankiidhaa qabu arran tana qiyaasa miiliyoona hagamiitti deebi'ee jira bar gadi bu'ee jira jechuudha. Kanaafuu suni akkuma jirutti tahee akka agartee biyya ollaa keenyaa kanatti yoo bilisa godhan waan bareeda jedheeti yaada. Tole hayyee sharafa kun yaada kiyyaa beekika ogeeyyoo waan ogeeyyoo sarara dhageeffannaa jechuudha. Yoo gabayaa bilisaa waan jedhamu san akkas godhan isa gartee miidhaa karaa kanaan miidhaa qaba karaa kanaan faayidaa qaba san ogeeyyotaaf dhiifna. Sharafa gaafa gaddaa jechuudha doolaarri 76 ture jechuudha 7,600 ture jechuudha. Har'aan tana ammoo mee kanuma Itoophiyaa baankiin ammallee waan ajaa'ibsiise wanni baankiin daldala Itoophiyaadha baankiin nigdi baankiin biyyattiidhaa maxxansee fi kan Oromiyaa Internaashinaal Oromiyaa Hibratii fi akkasuma gartee Awaash baankiin maxxansan waladha waan isin ajaa'ibsu miga gabaabaa isaa maxxansan kana laala Itoophiyaan asitti kan inni maxxanse kana ture jechuudha nigdi baankiin jechuudha doolaarri dhibbaadha 8,100 takkaa fi wayi ture jechuudha. Kan Awaash baankiin maxxanse laala kan Itoophiyaa Oromiyaa nigdi baankii fi Oromiyaa Internaashinaal maxxansan laala namnummaan Oromiyaa Internaashinaal fi akkasuma gartee Awaash irraa biteetiin dhufe Itoophiyaa nigdi baankiitti yoo gurgurate mallaqa wayyaa jalaa argata ture jechuudha. Jechuun warri biyya keessa jiru waan kana silaa dhaqee baankii sanirraa dhaqee bitate dhufeetiin gartee yoo Itoophiyaa nigdi baankitti yoo gurguratu taate mallaqa guddaa jalaa argata jechuudha. Yoo eessa argatteen faa dhufe maamalee jechuudha. Har'aan tana mee oolmaa har'aan tana kunoo haala kanaan laala fakkeenyaaf kan baankii maxxanse qofaadha. Kan ani isinii himu seelingii qofa jechuudha. 80 takka doolaarri kun beekee ganama guyyaa galgalatti illee garaagarummaa qabaata jechuudha. Mallaa'inummaan hundinuuyyuu 80 takka jechuudha. Akkasuma gartee baawundiin ammoo 99.8 jechuudha. Yuuroon ammoo 88
tuqaa lama jechuudha. Doolaarri Kanadaa immoo 52 tuqaa 74 akkasuma Saudi Arabiyaan riyaala jechuudha 19 tuqaa 47 jechuudha. Akkasuma doolaarri Austraaliyaadha 47 tuqaa 76 akkasuma diinaarri Kuwait immoo 254 jechuudha. Karaa baankiidhaatiin garaagarummaa qaba. Ammas karaa seelingii kan ittiin gurguramu qofaadha kaniin ani isiniif maxxanse kun jechuudha. Akkasuma gartee warri Qaatarii fi biyyoota Arabaa biroo garaagaraa keessa jirtan sammee barbaada jechuudha. Yeroo argadhettinis isiniif maxxansaa jechuudha. Ammaaf ammoo haala kana fakkaata. Ijoolleen biyyoota Arabaa fi naannoo adda addaa biyyoota namaa kana keessa jirtan akkuma warra biyya keessaa gartee qaareffatuudhaaf jechuun akkuma namni biyya keessaa ta'e ta'a isinis faayidaadhaaf deemtan waan ta'eef amma jarjartanii erguu irraa haga gabayaan tasgabbootu. Fakkeenyaaf guyyaa lama keessatti haga inni garaagarummaa dabalee ilaalaa sharafa kana jechuudha. Kanaafuu jarjartanii erguu irraa suuta jettanii ilaaltanii walitti haga gabayaan tasgabbaahuutti yoo ergattan wayyaa. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan laalla. Gorsa ogeeyyotaas ni hordofna. Ana Abduu Mobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.